bal'inaan isin biraan geenyuta akkasumas dhimma Oromiyaa keessatti ammas haalli siyaasaa maal fakkaata waan jiru hayyoota ciccimoo sadi qabannee kan isin biraan geenyutaana saniifuu qophii teenyitaa irratti hamma dhuma sagantaa teenyaatti nu faana turtii gaarii isin jenna. Tegaa daawwattoota keenya egaa kabajamoo fi jaallatamoo akkuma iskirratti ilaaltanii agartan kanatti arraan tana keessummoota sadii qabannee jirra wal dura duuban akkuma isaan walitti aananii jiran kanatti gamarratti kan argamu obbo Bakrii Ibrooti akkasuma ammaas itti aanee kan argamu obbo Jaafar Jamaal akkasuma obbo Ibsaa Carcar gaa isaan sadeenuu handhuura Oromiyaa Finfinnee irraa kallattiidhaan dhimmoota ciccimoo lamarratti kan mari'annuta isaan wajjin akkasuma dhimma majlisa akkasuma Sheekh Amin Ibro dhimma majlisa keessa itti baafamu yookiin majlisa gadhiisee deemuu ittiin wal qabate akkasuma siyaasaan biyya teenyaa ta'u yeroo ammaa garam deemaa jira qilleensuu bisaa jiru maal fakkaata waan jirratti gad fageenyaan kan keessummoota keenya hayyoota sadeen kana wajjin irratti mari'annutaana ammallee faana turtii gaarii isin jenna. Tole assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu duraan dursee isin sadeenuu gaafi deebisaa haala yeroo irratti nu wajjin godhuudhaaf nu fayyamuu keessaniif keessaafuu hayyama beellama keenya kabajanii nu fayyamuu keessanii maqaa daawwattoota keenyaatiin guddifneeti isin galatoomfanna. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyes illeen galatooma isin Tole galatoomaadha mee sujuuda gaa kallattiin dhimma ijoo arraan tana itti isin barbaadneef itti kan waliin achi deemnu taha dhimmi ijoon nuti arraan tana gad fageenyaan irratti isin barbaadne keessaa dhimmoota lama Abu Faris dhimma majlisaa irratti gad fageenyaan akkasuma dhimma Sheekh Amin Ibro majlisaa keessaa gadhiisee bahuu sanii fi akkasuma ammaas obbo Ibsaa Carcarii fi obbo Jaafar Jamaal wal dura duuban dhimma siyaasaa biyyattii teenya keessatti deemaa jirtu irratti isin khana khan is wali marihannu me duran dursee obbo Jaafar Jamaal irraa jalqabna me obbo Jaafar haalli siyaasaa keessaafu qilleensi Oromiyaa keessatti rogo siyaasaatiin garam bubbisaa jira jetteeti yaaddame waan kana daawwattoota keenyaaf ibsime. Galatoonni ammaan kana wanti bubbisaa jiru jedhamee yaadaman jiran keessaa tokkoffaa kara siyasaatiin wantoota jiranu wal falmiin kanaan dura seenaa keessatti illee beekamne dhufaa jira. Wal falmiin kun kara qaroomina qabuun karatti uummanni irraa baratuun ta'uu qaba. Kunillee sararamee beekamu wanta qabudha. Wal falmoota keessatti ilaalchi kiyya qofatu sirriidha ka jedhullee hanga tokko bara kara kamiinuu waan ilaalamu jira. Wantoota akka kana waliigalatti faayidaa hundumaafuu waan ta'eef kanaanin kiyya adda jechuu irratti akka xiyyeeffatu adeemsi kun baramuu irra jira. Reefu akka waan haaraa ta'uu isaatiin uummannis kana hubatee dogoggora xixiqqoo jiran irra darbuun hin barbaachisa jedheen yaada. Kan kanaan alaa gara caalu taateewwan takkaan xixiqqoo ta'an yoo jara ilaaluu keessatti galla ta'e waliigala waan nu dhabsiisu ta'eef akka waliigalaatti siyaasni amma jiru waan tasgabbaadha garuu qalbiif sammuu namaa keessa tasgabbaa hin fakkaatu. Waan adda ta'e uumame hin jiru. Wantootan ololaan yookaan yaadaan wal qabatanii deemantu akka waan wanti tokko dhugaatti ta'ee jirutti fakkeessisee sammuu mataa irratti waan hojjetutu jira. Kanaan ala
waan addaa ta'e kanaaf kana jedhamullee jira jechuudhaaf marakkisaa akka kanatti hin fudhaa. Tole galatoomii obbo Jaafar mee ammallee gaafii dabalataa si gaafachuu barbaadeeti. Hegereen biyya keenya haala amma keessa jirru kanaan jechuudha. Nama yaaddeessu mee hegereen biyya keenya? Egaa jalqabbii irra jirra isa jedhu irraa jalqabna dubbiin takkaffaa warra sirna aanguunfataa gabruunfataa ta'erraa gara sirna dimokiraasawaatti dhufuuf eenyunuu baay'ee ofirraa murteessee karaan kun sirriidha jechuuf rakkata. Dhimma kana akka itti ilaallu muuxannoo kana dura biyyattiin maal qabdi waan kanaan wal qabate. Ijaaramni kara siyaasaatiin, kara dinagdeetiin, kara waa hundaan jiru kana yoo ilaallu wanti nuuf bu'uura ta'ee adeemsa boriitiif ta'u baay'ee isin qabu. Kana bareechan barbaachisa. Burjaaji'uun gara caa dhufa. Itti aanee wanti nuti sirna gabroonfataa keessa dabarru irraa barataa dhufne jira. Wanta sirriin taane garuu sirrii fakkaatu. Waan akka kanatu nam takka taa'ee sammuudhaan kanaaf kanatu sirriidha jechuurraa caala ololli fuudhee deemuu kan agarra. Kara biraatiin odeeffannoon bahan hundinuu kaayyoo ofii qabu. Wantoota ta'aa jiran kun hin taane soba qofatu oofamaara jechuufis otoo hin ta'in maalirraa madda wanti kun dhugaa ta'eeti moo wanti sun yoo ta'es maalirraa dhufee karam geessuu dubbii kana barbaada isa jedhu akka kana analyze gochuu irratti hanqinatu jira gara warroota nutti malusi kaayyoo dhokataa qabatanii nutti himu. Fakkeenyaaf kara dhaabota siyaasaa kanatti yoo deemne dhaabonni siyaasaa aangoodhaaf ka jarri hundaan kana beekuun dirqama. Aangoo akkatti tikfatan immoo akka jaraaf galeef akka jarri fedhanitti adeemu. Uummataaf hojjanna jedha hundinuu. Kana gidduutti uummanni immoo dhugaa jirtu argachuuf abbaatu raaqqatee dhugaa jirtu barbaaddata gara jedhutti adeema. Kanarratti hunduu burjaaji'uun dhufaa jira sirriidha. Akkaataan jijjiiranu kana yoo walii galatti ilaalle garuu burjaaji'uun jiru wanti jijjiirama fide. Fakkeenyaaf namoota hidhamantu jiru, namoonni du'an jiru. Waan akka kanaa kan hin ilaallu dhugaadha. Ilmaan namaa baay'ee sammuuwwan xaxuu danda'udha. Kun maaliif ta'ee bu'uurarraa deebii kan namaaf deebisu beektootaan hayyoottan keenya yookaan immoo odeeffannoon jiru sun yoo dhuguma hin taane waan akka kanaatu qilleensa nama oofa jechuutti irraa yaada. Maalumaafuu akka waliigalaatti hin ilaalu amma waan kana akka waliigalaatti hin ilaaluu fedha. Maaliif akka pointii takka irraa kaasanii dubbachuu taate wanti sun imeejii overall jiru sana nama jalaa balleessiti jedheeti yaada. Akkanatti hin fudhaa. Okay, tolee galatoomii mee ammallee obbo Jaafar sigatanii ammallee sumatti nas deebi'a. Mee waa'ee keessaafuu yeroo ammaa keessatti ajandaa ijoo ta'ee kan biyyattii teenya keessatti deemaa jiru waa'ee kaasuu eegdota Johaar Mahammad waa'ee kana mee isin akka warra keessaafuu Oromiyaa keessa jirtanii amma isin handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti argamtanii waa'ee kana mee akkamitti ilaaltan? Hanga naa galutti Johaar ilmoo uummata kanaati. Ilmoo qabsoon kun adeemsa keessatti nuu fidee obboleessa qaalii qabna jennuudha. Amma dubbiin akka itti fudhatamu kanatu nu burjaajeessa jedhee yaada malee fakkeenyaaf eegumsaan wanta wal qabate yoo ilaalle Johaar abdii godhatee ka dhufe uummatuma kana. Dhugaa dubbachuuf itti aanee seeraan wanti kun akkam ta'aa isa jedhu yoo ilaaluun barbaachisaa ta'e eegdonni warroota siyaasaa wajjin wal qabatan irraa akka waliigalaatti waan fudhatame jira jennuun. Haa ta'u malee dhimma kana wanti nuti ittiin deemuu qabnu maal yoo jenne uummata ofii keessa jira, uummanni wareegamees agarsiiseera. Wanti Johaar irratti dhuftu takkallee uummata kanaafis biyya kanaafis diigumsa malee waan biraa akka hin finnellee kana durarraa waan arginee barannee waliin ejjennoo qabannee jira. Kanaafuu rakkinni hin jiru jechuu osoo hin ta'in uummata ofii keessa jira, uummata isaaf wareegamuu danda'u keessa jira. Hamma kana abdii hundinuu irraa qabaachuu qaba jedheetiin fudha gara kiyyaan. Tole galatoomii mee gara obbo Bakriitti nachi as deebi'a. Tole obbo Bakrii mee waa'een keessaafuu majlisa keessaa
aangoo gadhiisanii bahuun Sheekh Amiin Imroo kana mee akkamitti ilaalta akkasuma dhimma kana namni gad fageenyaan itti yaadee keessafuu akkuma beekamutti dhimmi siyaasaa tokko yeroo ka'u hedduu karaa sooshaal miidiyaatiin haa ta'u karaalee garaagaraatiin dhiibbaalee adda addaa gaggeeffamaa ajandaa tahee irratti mari'atamaa garuu waa'ee Sheekh Amiin Imroo majlisa keessaa aangoo gadhiisee bahuu kanarratti hanga ammaatti namni ibsa takka kanne hin jiru jechuudha. Hanga sheeyni ibsa kanne malee ibsa sheekni kanne malee hanga ammaatti namni gad fageenya waan kanarratti xiyyeeffatee ibsa kanne hin jiru. Mee ati waa'ee inni majlisa gadhiisee bahuu kana akkamiin ilaaltame? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غافي غرغافي خيتي أدون هند بر بوليسقيا شيخ أمين إبراهيم شيخ هاسي هيوسي أمة أوروموتي جتشو دنديسا gaafa dhimma islaamaa gadiin dhiise jedhee dubbatu afaan sheekan warra bahaa akka Sheekh Adam Tolaa akka Sheekh Muusaa Swaalaa akka Sheekh Ahmad Watar jira kana bakka bu'eeti waan dubbatee na fakkaata haa ta'u malee sheeynis tahee warri biraatis yeruma jalqabaatu foormii waan janta akkasaniif waan dhiyeessan na fakkaatti malee waan dhuguma majlisa keessatti garana fidanii miti saniif sheeyni gadhiisuun isaa duraanuun jiru akkamitti hin jirre majlisni kuni yeroo inni silaanii haareewama jedhamu san akka warra bahaatti keessattuu Harargee lamaan jechuudha eenyuutu Harargee lamaan fakkaate eenyuutu bakka bu'ee Oromiyaa dhufuu danda'a federaal dhufuu danda'a kajuu sirriitti gaqqabnee laallee xiinxallee sheeminii fi akka sheekha biraatti jira Sheekh Mahammad Ali Jaamee ammas Sheekh Jamaal Ali Jiffaa warreen akkanaa kana warra federaala tahuu fi warra Oromiyaa tahuu kana dubbannee turre haa ta'u malee namni sagalee gabaabduu sheemin biroo dubbate san dhaggeeffate dhuguma Harargeen irra odoo malaayikaallee fiddee dhimma islaamaa keessa haanu hojjetu jette warri majlisa keessa jiran akka waliigalaatti hin qeebalan akka tahe sagalee hanga sheekhaa san irraa hubate jee yaada gara biraatiin sheeyni gadiin dhiisee gaafa jiru odoo sheeyni nama Harargee tahuu baatee nama bakka biraa tahe arra bakkuma oliin seentee dubbattuu hin qabdu Facebook kun guutamee siin jechuu barbaadeeti waanuma nama Harargee tahee fi irraa callisame na fakkaatti kana gabaabsee kanumaan si deebisaa Ibraahim sumatti as deebi ammalleedha mee majlisni ummata islaamaatiif bakka buune jecha ulamaa'oota jiccimoo akka Hisaafuu Sheekh Amiin Ibroo fi akkasuma ulamaa'oota biraatiifis jechuudha Hisaafuu ulamaa'oota biraallee moggatti if keessaa dhiibaa dhuguma haala kanaan majlisa sirrii jennee yaaduu ni dandeenya. Majlisa hogguu jaan inni ijoo ture yeroo duraa jechuudha oduma inni ijoo turuuti fakkeenyaaf biyya keenya keessa warra amantii islaamaa qaban garee warra tawhiidaatii fi garee warra suufiyyaa warra jaanii jira yeroo amma duraa sana immoo warra suufiyyaa jaansantu majlisa kana hoogganaa ture warra silaa biyyaa yookaan sunnaa fi injuu kana keessa gareen san garee xiqqoodha gareen xiqqoo sana immoo sodaachaati waan silaa uummanni jiru haga dandeessetti yeroo takka mootummaatti sirkattee islaama miidha yeroo takka immoo namaa sodaachaa oofaa turte yeroo ammaa kanarra majlisni yeroo san ummataaf irra wayyaadha jee yeroo tokko shakkiin na keessa jiru ni jira maaliifin kana siin jee akkuma nama ibsuuf yaaletti majlisa keessa amma eenyuutu jira yoo jenne warra firummaadhaan walitti PP baanansan tahee yookaan bilziginaa baanansan tahee firummaadhaan majlisa keessa jiruutu jira malee majlisa namni dandeettii fi bakka silaa namni irraa dhufee majlisa keessa filamuu barbaachisu sanarraa dhufee odoo hin jirre firummaa fi gandummaa fi
naannummaa fi yookaan warra ganda lamaa yookaan warra ganda tokko qofaatu majlisa keessa jira jechuun ni danda'ama. Ani fakkeenyaaf kan inni daladde Oromiyaa bahaa godina Harargee bahaa jechuun danda'a. Saniif majlisa kana Hararrirraa kaasee haga Finfinneetti bakka shanitti adda fuudheetiin sanirraa si dubbadda obboleessa kiyya bayaan. Bakka shanan san keessa tokkoffaan majlisa federaalaati. Majlisni federaalaa jechuun biyyi guutuun walitti qabdu. Ani garasitti dhaladheen achi lakkaawaa garana dhufee namni Jimmaa dhalates akkasuma lakkaa'uu danda'a, Wallootis lakkaa'uu danda'a. Bifa sana yoo deemne gaariidha. Tokkoffaa irratti majlisa federaalaati. Majlisa federaalaa hogguu jennu warri gurguddaan achi keessa jiru tokkoffaan warra Wallooti. Namni san nama yoonii fi namnummaan majlisa dhufee hoogganuu miti haajaa bahuuf namni achi dhufe yoo afaan Amaaraa hin dubbatin namni kun islaama jee nama yaaduu miti. Maqaallee maqaa guddaa kan namee fi kajiru hagaan ani hubaddetti bifa kanaan warra jiranii jira. Warri itti aanaan ammoo warruma keenya warra keenya gaafaan sinjuuga ni beekama. Qaamota silaa akka sheemee birootis tahee khabiraatis warra akka garas dhufan hin barbaannedha. Saniif majlisni federaalaa naaf hin galooni khadurii fi khaamma jiru ni haaromee jaanii yookaan ummanni islaamaa biyya tana keessatti mirga harkate khajaan san bifa amma majlisni san irra jiruu fi bifa koreen silaa warra san filte hojjettee fi akka ammatti jiru yoo ilaalte anaaf akka bakriititti yookaan akka nama tokkootti khadur santu irra naaf caalaa je'een amanaa. Kana waan jechisiisu jirataniin guututti ol baasee dubbachuu hin dandeenye. Kana fakkaata akka majlisa federaalaatti inni kun tokko. Inni lammaffaa majlisa Oromiyaati. Lammaffaa majlisa Oromiyaati. Oromiyaa gaafa jennu federaalallee nama afaan Amaaraa beeku malee afaan Oromoo beeku garana hin dhufii yoo jaame gara Oromiyaa gaafaan garana si dhufu fakkeenyaaf warri Harar baay'inni isaanii afaan Amaaraa hin dubbatan ni beekama. Afaan Oromooti. Afaan Oromoo gaafaan Sinjuu Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee Rabbi rahmata godhuuf yoo fudhanne nama kitaaba Rabbii kana harfii takka takkaan afaan Oromootti hiikee kaasetaanis barreeffamaanis nama hiikee dabre. Sheekka warri amma biyya keessa jiru hundinuu warra bifa saniin afaan Oromoo harfii takka takkatti warra kitaaba kana hiikuu danda'u warra afaan Oromoo dandeettii hagas qabu. Wanni majlisa Oromoo hoogganuu hin danda'aman jaamee kan afaan hin beekan yoo jaamee kuni ummatni akkana afaan danda'u kuni maaliif irraa eegama kaju anaafis gaaffiidha siifis isaafis gaaffii akka ta'u asumaaniin dhaamsa barbaada. Gaafni majlisni kuni walitti dhufee maal jijjuu dheenee gaafanne nama tokko nama Harar akka nama doortoo kadhatutti dheenee gaafachaa turre. Ijoolleen baay'eedha warri Finfinnee keessa jiranii warri amma dura suufiyyaa yookaan ahbaash jaamee majlisa kana hoogganaa ture naannawaa keenyarraa waan dhufaniif naannawaa keenyarraa dhufanii ammoo biyya tana guutuu miidhaa waan turaniif har'a nutilleen nama hundaa ol jara sanii qabsaa'ee jara san firraa buuse waan taaneef namni keenya as keessa akka darbaatitti illee taatu akka nuuf bu'u jennee gara baay'eedhaan gaafannee deebiin san nuuf hin kennamne. Majlisa Oromiyaa keessattis eegumsi akkuma nama harkarroo shimbirroo ooyiruurraa eeguun na fakkaata. Kanaas akkanattiin siif deebisana fakkaatti. Inni sadaffaa majlisa Finfinneeti. Majlisa Finfinnee kunis majlisa if danda'e. Majlisa Finfinneetii fi majlisa Oromiyaatu gaafa waliin laaltu majlisni Oromiyaa mana xiqqaa tokko keessa jira. Majlisni Finfinnee ammoo ganda guddaarra jira. Finfinneen tan teenyaa jetteeti ijoolleen Hararittis dhumtii, Jimma dhumtii, Wallo dhumtii, Wallagga dhumtii. Akkuma Finfinneen teenya jaansan majlisa Finfinneettis Islaamni Oromoo waliin qabaa Islaama duraan jiru dabalatee jechuudha. Kanallee fakkeenyaaf bakka takka takka namni keenya itti heddummaatu warri Harar jechuudha. Namni kun gaafa biyya takka irraa biyya takka dhufu amma namni amma Finfinnee galaa jiru nama Hararii dhalateetu baay'inni ol galaa jira malee nama Finfinnee dhalatee miti. Haa ta'u malee
majlisni finfinnee jireenya ummata kanaa yeroo finfinnee keessa xaliyaanuu khanna akka ummata kana waa himuu dandeenyu jedhee ana mataa kiyyaarraa jalqabee du'aanni baay'een xaliyaa hayyamaa ka ittiin ummata kana bira dhaabbatanii khitaabaas ta'u waan tokko tokko gorsaa yaada wal dabarfachuullee ta'u gaafannee majlisni finfinneetis yeroo ammaa kana akkuma Oromiyaan gandummaan xaxamte odoo sabaa sablammoonni dur finfinnee keessa jiru keessa jiraatanii nu dhoorkanii odoo hin tahin namnummaan saba keenya nuti jennu keenyillee akkasiif injuu afaan keenya dubbatu dhiibbaa gara kanaan warra ganda tokko ta'uudhaan sanis qabatamee haga xaliyaa sanitti illee gaafannee irraa dhabnee jirra. Majlisa sadii amma kanin si himee kunis majlisni finfinneetis warruma gandaatiin waan xaxameef haala kanaa rakkoon achi keessa jirtu jechuu barbaadeet. Kana gaafaan jiru tagara xiyyaatu tana malee ta Oromoo hunda jirtu tanumaan akka ammaan si himee tana hizaaba kanaan yoo dhawatte bareedana fakkaata. Majlisni afraffaa majlisa Harargee baati. Majlisa Harargee bahaa. Majlisa godina Harargee bahaa jechuudha. Majlisa godina Harargee bahaa yeroo jalqabaatiif gaafa majlisni kun akkana firummaadhaan wal filu achillee firuma isaanii yeroo jalqabaa achi ture filuudhaaf yaalanii turan. Haa ta'u malee san hin danda'amne garuu bishaan maddarraa xaliilan akkuma jiran bakka gubbaa isaarra firri qoftiin taa'u namni jalaa yoonii fi abbaallee ta'e wanni inni fiduu danda'u takkallee wanni hin jirreef sanis bifuma kanaan yoo baay'ifte gaariidha. Majlisni godina Harargee bahaa keessa jiru yeroo duraa gaafa Hayilasillaasee fi gaafa Dargii qaadiinii fi mana murtii keessa warri hojjetan nama afaan Amaaraa beeku Walloo irraa yookaan jiraamti bakka takka takka irraa yoo dhufe malee hin danda'amu. Harrellee aanaa godina Harargee bahaa keessa jiruu fi bakka takka takka firumaatu asii poostaan gadargamaa jira malee namni ganda sanii dhibbarraa dhibbatti waan hojjechaa jirus hin qabu. Wanni sheeyamiin Ibroo jee hundinuu namni keenya naan galu sihiriitu itti godhame tahuu takka ni jira miti. Waan sila qilleensa yeroo kanaatu waan warra Harargee hin qabne tahuu naaf hin galu. Saniif namni hundinuu akkasumatti saayilantii tahee cal je'ee waan gubbaa itti gadargame hunda aamiin jee fudhatee taa'u jira. Kanaas akkasitti kanaan yoo hubanne gaariidha. Shanaffaan majlisa dirree dhawaati. Majlisa dirree dhawaa hogguusin juga dirreen dhawaa maalii majlisa isaa maalii san haala yerootti hojii waliin laaltaa. Majlisni dirree dhawaa yoonii fi asiin nam tokko Oromoo jiraatee asiin nama biraa jala jira. Nama biraa ammallee shira gaafa duraa san oofu santu keessa baay'ata. Majlisni dirree dhawaa kanuma naaf hin galu. Yoonii fi guddaa nama keenya kaayan kaammoo jala taa'ee namni kun nama akkanaati waan adda addaa godhee akka nama lammii lammaffaa fi sadaffaa odoo hin tahin akka nama gabra nama bira taa'utti halaalaman sheekan keenya dirree dhawaa keessatti majlisni dirree dhawaa isa tokko. Akka reefsiin jee majlisa Oromiyaatii fi kamaali kana hunda caalaa Harargee bahaa caalaa hidhata warra olii kanaa wajji walitti qabu majlisa dirree dhawaati. Kan namni keenyalleen akkuma amma hawaasni keenya achi miidhamaa jiru keessa miidhamaa jiru majlisa dirree dhawaati. Saniif hawaasni keenya jecha sheemiin Ibroo jeesan namuutu wal dhageessee gubbaa tanaa jechuun federaala irraa jalqabee Oromiyaas Finfinnees godina Harargee bahaa dabalatee dirree dhawaatis yoonii fi qixa sirriitiin keessatti hin hirmaatin akka Turkiin obbuu takka takka Suudii Arabiyaa tanarraa gaggaragallee salaannaa silaa qaabaan achi jiraachuu baatte jecha hamaatu Turkii waan san jechisiisaa ture. Nutillee wanni akkasiisan akka nutti hin dhufne saniif wanni kun hatattamatti tasheemiin Ibrootirraa eegallee aalimoon gurguddaa qabna warra silaa federaala fakkaatu Oromiyaa fakkaatu Finfinnee fakkaatu yoo addunyaa tanarra deddeemanillee nama boonsuu nama hedduu qabna waan ta'eef qixa sirriitiin hedduminni hawaasa keenyaa ilaalamee
tarkaanfiin walqixxummaa yoonii fi hin fudhatamne gara fuulduraa akka itti deemnu ni jiraata jee waan hin yaadneef wanni kun gubbaarraa haga jalaatti itti iyyamee itti lallabamee sirraa'uu qabaan sinjaa obboleessa kiyya bayan. Tole galatoomii obbo Bakrii Ibroo mee sujuudaan ammaas gama obboleessa keenya obbo Ibsaa Calcar garasitiin achi deebi'a. Mee obbo Ibsaa Calcar keessaafuu ati qabsoo keessallee turteetii jirtaa. Waa'ee siyaasaa biyya teenyaa tanallee keessaafuu ammaas gad fageenyaan keessaa ni beekte jeetii yaada. Mee haala ammaa keessa jirru kanaan biyyi teenya tasgabbooytee dhuguma bilisummaa dhugaa sotii miidiyaatii fi hirmaannaan hawaasallee waan jabeeffamuu qabu kun waan gaariidha. Deemsi mooraa Oromoo keessa amma jiru hundinuu haala wal'aawaa tokko mul'ata. Jijjiiramni duraan akkuma waliigalaatti keessaa fi alatti illee uummati Oromoodhaa irree takkaan sossoo'ee mooraan bilisummaa Oromoolleen ergaa bilisummaa Oromoo kan dabarfamu finciloonni gonoota Oromiyaa hunda keessa qindaa'e bifuma qajeelaadhaan hojiin fuuldura tarkaanfatee galma ga'e. Booddee yaadni mooraa bilisummaa Oromoo keessa durii wal'aayaa ture mooraa kana keessatti waan iftoominii fi waan ifaa dhabamuun qaamotii alaa dhufanii fi biyya keessa jiran jaarmoonni siyaasaa isaanuma kanaan wal afaan deebi'ee uummanni duraan yaadaan walitti qindoomee humnaanis walitti hidhamee afaan tokkoon karaa tokko ba'ee jijjiirama keessaa fi alatti fide kun afaan ta'ee kanaaf amma deemsi jiru wanni nama hunda afaanii ba'u waan uummata jaaru osoo hin ta'in kan uummata gargar fageessu. Ana kanam tokkotti mooraalee jaarmoota siyaasaatis haa ta'u amantiitis dhaabbilee jaarmaalee diinagdee keessatti illee namni ba'ee dubbatu jecha abdii ka jijjiiramaa ka wal dandeettii obsi ka jiraatu yoo dubbatan haalaan egeree Oromootiifis Oromiyaatiifis garmalee murteessaan ja'a. Sadarkaan ammatti adeemamaa jiru hundinuu qaamotii hundi ba'anii wal abaaruun ala dhimmoota Oromiyaa irratti wal gargaaruun tokko mul'atu. Namoota wanni jiru yaadni dantaa Oromiyaadhaa ilaaluu dhiisanii namoota garaagaraa waan godhuun ala wanni takkallee ni mul'atu. Haalli jiru deemsi amma jiru dilas nama gammachiisu ammoo kun ummati Oromoon akka sabaatti dhimmoota injifannoo argame injifannoo kana nuti keessaa fi alatti illee jijjiirama biyyoota warra lixaa irratti illee akka jijjiiramni guddaan akka argamutti uummanni Oromoodhaa keessaa fi alatti jijjiirama guddaa fidee jira. Naannolee egeree biyyattiitis Afrikaa baalleen harka keenyatti akka kuftee jirtutti ammoo ifumaafuu kan nuti duursaan isa jennee mataa ta'uu ifitti dagachuufaatu jira. Wal keessa deebanii ifumaaf jaarmooti siyaasaa wal nyaataa jiranii mooraan bilisummaa Oromootis wanni argamu amma tasgabbiin mooraa keessa hin jirtu, iftoominni hin jiru, rakkoolee gurguddaa hedduutu jira. Ati immoo kanaaf uummanni hundinuu sagalee takkaan hafuursee tokkummaan akka kanee sun akka deebi'u qoodaminsi qeeroolleen jaarmoota kana jala qoodamtee jirti. Tokkummaan amma mul'atu kun warra diinagdee keenyaatiif hedduu gammachiisee uummata Oromoo akkuma beekamu firallee ollaa gaariillee qabu, jaarmaa siyaasaa jabaan qabu, jaarmaa diinagdee jabaan qabu, jaarmaa hawaasaa jabaan qabu. Wanni inni qabu tokkummaa mataa ifiitii qofa. Jijjiiramni inni gannoota 150 keessaa ganna Saayilan dabre wanni haaronni inni fide Oromoon jaarmaa siyaasaatii fi amantii kutaa gosa gandarraa ba'ee Oromoo dahichitiin Oromoo humnaayuudha, Oromoo dacha'uudha, sirna gaaddisaa jala deebi'uudha. Kanaaf ammallee
rakkoolee jiru haasawaan furuun osoo danda'amutu namuutu wal balleessuu fi wanni walirratti facaasuun ala banziila facaasanii kibritatti hidhamuun ala wanni araaraa takka mul'atu haalli ma jiru kanaan bobayaan wanni jiru wanni bareedaan hin jiru ammaan tanatti haalli jiru kana fakkaata. Biraa ammas gaafiin biraa kan si gaafachuu barbaadu keessaa tokkummaan jaarmiyaalee Oromoo kun haala akkamitti cimuu danda'e jetteeti yaadamee fakkeenyaaf yeroo ammaa keessatti tokkummaan jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo dhuguma ni jirattee ni yaadda akkasuma ammas yoo jiraate hoo akkamitti cimuu danda'a jetteeti yaadamee. Mooraan bilisummaa Oromoo faca'insa guddaa wal qoodiinsi Oromoo fuuldura tarkaanfatu kutee katanaan dura sakaalee jiru rakkoon bilisummaa Oromootti gufuu guddaa ta'es duraanis kanuma. Mooraa tana keessatti tarkaanfachiisaa beekaatu nyaadamee ammallee jaarmoonni siyaasaa kun tokkummaa osoo hin qabne osoo alatti illee bunaa waliin dhinnee gara biyyaa galan. Maddi rakkoo tanaa maal ijaabee osoo furmaanni hundeen ittiin kennamin mooraa bilisummaa Oromoo keessattuu iftoominii fi bilisa osoo hin ta'in mooraan tunuu hogganoota jaarmoota siyaasaa aangeessuu osoo hin ta'in Oromoo abbaa aangoo taasisuu osoo jiraatu kanarratti waliigaluu dadhabanii yaaduma haaraa amma deemaa jiru qeerroo kana osoo qeerroo biyya jirturraa barachuu osoo qabanii barsiisutti namuutu seenee yaadni wanni barsiifamaa jiru yaaduma wal facaasuutiin ala wanni tokkummaa Oromoodhaatti fakkeenya rakkooleen jajjaboon Oromiyaa lixaa keessatti gara bahaa Oromiyaa kibbarratti rakkoolee jajjaboo jira rakkoolee kanallee qaama duraan qaamni jijjiiramaa biyya keessa jirulleen yoo manni nama kana kaasaa kana aangeessaa jee gara aangootti geessuu gurra uummata jala qabataa eega sanboota eega isaan dhufanii wal cinaa horiyaan silaa aangoo siyaasaatti argamte tana warra dhiisanii humni guddoon ergaa bilisummaa Oromoo kakaalee ittiin dabarsaa turre fincila diddaa gabrummaa kattiin humni kun hundinuu dhufee hiyyummaa fi wallaala golaalee Oromiyaa isaa akka badu waliin aangoo takkitti harkamtee waliin tiifachaa gara diinagdee uummanni kun diinagdeen akka gabbatu aadaasaa seenaasaa keessattuu lafooti akka Finfinnee ta seenaatti saamamne aadaa fi afaan keenyatti awwaalame eenyummaan keenyatti dagatame tanatti illee uummanni keenya manni bulu ka oolu bakki itti fincaanu yoo aduun gubee gaazisa jala katti mataa qabattu hundinuu hiraadha maaliif rakkoon tumni kamni jee nama dubbatu tokko nagartu jaarmoonni siyaasaa kaidhamen ilaalan kamadaa'e wallaanan maatii wareegamtoota illee namni maatii mana takkaa nam sagalfaa bilisummaa Oromootii fi Oromiyaa jecha bahee wareegame namni takkaa waan itti kennee dubbisee hin jiru. Haadhatiin jalqabii ilmaan keessa qabee dhume waan gaarii irra du'ee waan nama irra du'eetti namni tokko hin jennee ifumaaf egaa biyya galallee namni tolfamni godhu jira malee namni tokkolleen hegeree Oromoo fi Oromiyaa dantaa Oromoo irratti namni wal dhabaa jiru ni jira natti hin fakkaatu. Kanaaf warri immoo aangoo siyaasaa harkaa qabus namoota walitti dhaadachuun ala asoo sila abbaan jiraate gaaf tokko bobayaan sittiin hima rabbitti haraabatu itaana iduree adda bilisummaa Oromoo yeroo sanii ka ture burii isaa boruu ijoolluma gara baha Oromiyaa tana wardiyaa warri soomalee tokko rasaasatti dhohinaan duula gamtaa baa'uun itti ba'a jettee soomaloonni kun jaarsa manguddoo teenya takka duuba deessinaan abbaan abaa'uudhaa isaanii jettanii nu duuba deessisan iyyee jaarsi tokko jennaan wanni abbaa dhabee baddee je yoo nu abbaa keessatti taa'ee nu dhagaa yoo abbummaa keenya fudhatuu diddan nama deessuun jirti kadeesse garulleen aadaadha abbaa keessanitti maddaa abbaa san jalatti adeessanii jeen jaarmaan siyaasaatis ta'ee teessoo harkaa qabu Dr. Abiy Ahmedis ta'ee hundinuu abbaa qabaatuu qabaa sirni jaarsi guddaan duraan Oromoon kallattiitti qabattee
araaratti harkatte abbaa gadaa bayyanaan jaarsa kallacha qabu kallattii qabu kaalangee qabu jinfuu qabu caachuu kallacha qaba jaarsi kun waadaa qaba oromoon bara 2013 anniin beeka gaafa hidhaabee asoo himmenni baranin namni jalqaba harka baasee Maamud Abubboo koo abbaa gadaa odaa buttuun ka tureetu nama kanaan jaaladhee harka baasee inni akka filamu godhe oromoon duraan falfalamtelleen fala harkattee kallattiin fuula ta duraan baate fuula takka deebitee karaa tokkoon bahuu jalqabdee eega san oromoon ni humnoomtee jaarsa kanallee ibjittu qabaniiti dhiibanii kallattii keessaa baasanii eega san booda uummati oromoodhaa nutillee sochii foollee keessatti duraan warraaqsa kana keessatti hedduu jalqabarraa kaafnee ergaa bilisummaa oromoo dabarsuu keessatti fincila diddaa gabrummaa qindeessuu keessatti roga garagaraatiin bifa qindaa'een hedduu hojjetamaa ture warreen warraaqsa kana geggeesse hundinuu xarafa beetuma eegaa jira kun warruma alaa dhufee fi kaduraanis mootummaa keessa jirutu amma wal qabee walitti jira ummati oromoodhaa uumaa jijjiirama kanarraa ammallee bishaan hin dhuyne araadiyyaa takkallee hin arganne miidhaa hamtuu jala jira ammoo sagalee takkaan oromoon afoorsee jarri lamaanuu gamni lamaan fakkeenya mooraa gara mooraa bilisummaa oromoo faayoo garte gaddaa shan guutuu amata 44 warruma oromiyaa lixaa keessattuu godinootuma lamaatu kan harkaa qaba ilaalchuma isaanii yaaduma isaanii fedhuma isaanii akka oromoo waliigalaatti hatta loqodii oromiyaan akka barnootaatti barsiisan loqoda naannoo takkaa kanuma ibsaa guutamaa gaafatti waan ni godhe nala afaan oromoollee afaan waloo godhuu irratti mooraa bilisummaa oromoo ta'ellee mooraa waloo godhuu irratti iftoominaa fi mooraan tonu bilisan ta'ani asoo mooraan bilisummaa oromootu bilisan bahin oromoon bilisa bahuu hin danda'u mooraan tokko oromoo waloo ta'uu danda'u qabdi jaarmaan mootummaatis haa ta'u siyaasaa kunis warruma naannoo takkaatii fi aadaa yaadaa ilaalcha fedhii hawaasa naannoo takkaa oromiyaa hundarratti oromoo hundarratti fe'uunis ni jiraata ni mul'ata oromoon oromoo irratti ol ta'uu osoo hin ta'in hundi keenya waliin bilisa bahuudhaa akeekii bilisummaa oromoo ganamaati kanaaf oromoon akka sabaatti wal qoodiinsi gidduun jiru warreenuma afaan lama baratee fi biyya lama barate kanaatu oromoo waliin dhayaa jira malee duraan oromoon tokko ta'eeti dhimmi oromoodhaa hundinuu akeekii bilisummaa oromoodhaa mirga abbaa biyyummaatii fi carraaqa haqaa walqixxummaa ulfinni nageenyi diimokiraasiin bilisummaan afrikaa bahaatti akka jiraatu hatta diddaan oromoo imaamota gita bittootaatiif fuudhaalizimii irratti malee nama balleessuu irratti yookiin murna tokko jaarmaa tokko balleessuu irratti miti. Kanaaf mooraa teenya keessatti illee ifumaa wal balleessuunis maqaas haa ta'u lubbuu hanga lubbuutti illee walitti deemuu duraanis jiraataa ture ammallee wal dhageeffachuu fi uummata kanaaf abbaan aangoo uummata kana abbaan injifannoo kanaati illee uummata kana jechuun hin jiraattu. Kanaaf waan akkanaatu jira wanni hundi abbaa qabaatu qabdi kaangoo harkaa qabus uummata dhageeffachuu warri jaarmaa siyaasaatis uummata dhageeffachuu fakkeenyaan abdii amantaa kanee jiru uummanni keenya yeroo bara 2008 gara 9 mooraa bilisummaa oromoo keessatti wallabbii namaan eega uumame qaama jijjiirama jiruuf waan jiru uummanni keenya abdii amantaa dhaabarra jirullee irraa kaasee yeroo muraasaaf eega waan godhe joorillee irra kaa'ee joorilleen waan malee fuudhee innis lamma kennee lammaan Dr. Abiy kennee eegana waan kanarra wal taanes waan kanarra wal dhabnes wanni nuufee jirtu wal dhabinsi gara gammaadhee jira ammallee wanni jiru kanuma isinillee
warraaqsa kana Oromoon hundinuu akka addunyaa hunda dinqisiisutti Oromoon warraaqsa kana gootee biyyoota jajjaboo fi dhaabbilee odeeffannoo jajjaboo qaban hundinuu madda waan kanaallee hin beekne eessarraa qabannaa fi eenyurraa qabannaa durii gaadiin ittiin nu qaban jaarma siyaasaa bira gaadii tan uummanni amma gaadiin sunillee harka jaraatti illee deebitee hin jennu ammallee uummatuma keessa jirti. Kanaaf uummanni Oromoo tokko ta'ee waa'ee ilaalcha gosaa, gandaa, haatii, hafuutaa dhiisee warri Oromiyaa lixaatis haa ta'u, kaba'aa, kibbaa Oromoon akka sabaatti jibbansa waliin qabdu, qoodinsa waliin qabdu. Ayatu saniin tokkummaa Oromoo irratti Oromoon akka sabaa irratti tokkummaa irratti ani shakkiillee qabu. Oromoon saba tokko kabaa jiru, haliitaa jiru, kibbaa kaaba giddugala jiru. Fedhii Oromootiif tokkummaa Oromoon Khalees tooftaan tarsiimoon arraaf Khalee Dabrees Boruus sabni guddaan Afrikaa bahaa jiru kun sagalee isaa wajjin wal fakkaattu tadhabeetii naannichatti biyyooti aangawoonni warra lixaalleen dhimmoota Oromoo dhageeffachuu naannoo keessatti roga diinagdeetiin illee Oromiyaa kana illee bakka deebisuu fi siyaasaa fi aadaa seenaa waan fi gabbifachuu fi sirna duudhaa ganamaa sirna gadaa sirna gaadii caaseffama walitti hidhaa Oromoodhaa sirni kun Oromoon sirna gaaddisaa yoo deebi'e furmaata harkata ammallee waan yoo dhiisee sirna gaaddisaa deebi'ee waliin dubbate Oromoon furmaata argata dabniin jiru biqasanitti waan iccitii waan Tole galatoomii gara obbo Jaafar Jamaalittiin as deebi'aa Oromoon eega qabsoo tana jalqabeerraa keessaafuu waggoota dheeraarraas jalqabee hanga ammaatti eessatti milkaa'ee eessatti milkaa'in mee waa'ee kanarraa mee ibsannu walitti xiqqoo. Qabxiiwwan beekamoo qabarraa takka seenaa kanan seenaa biyyattiin ijaaramte irraa qabee Oromoon akka gamtaattis akka gareettis erga of ijaaree qabsoo kanatti galee bakka kamirratti milkaa'ee bakka kamirratti milkii dhabee wannoottan kana adda baasu barbaada. Dhuma irratti baroottan dhiyoo kana irratti immoo milkiin addunyaa ajaa'ibsiisuu danda'e kan irraa argame maali? Tokkoffaa Oromoon tokkummaa isaa sirna gadaa jalatti buluuf fedhiin guutummaan guututti waan jiruuf akka uummataatti kana jala qabamuu qaba. Wannoottan kun safuu of keessaa qabu aadaan deebi'uudhaaf fedhiitu jira ture. Waliigalteenis akkuma sirna gadaatti mari'atanii akka dhufuu danda'amu abdiitu jira ture. Amma argaa jirru waan irraa milkoofne irraa deebisnee milkii sanarraa gadi bu'uutu dhufaa jira. Qabxii kana immoo qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Maalinni sirnoonni darban keessatti uummanni kun fedhii sirna gadaa keessatti buluu irratti qabu. Dhaabonni siyaasaa kun dhugaa qabu. An kana gaafiin kiyya amma yoo dhugaa sirna gadaadhaan buluudhaaf dhaabonni siyaasaa fedhii qabaatan deebiin isaanuu deebi'eera. Akkanaa galaaru irratti maalinni ummata barumsa ammayyaa qabna jechuudhaaf abbaa gadaa keenya sirna gadaa barsiisuudhaaf just a chalk and blackboard irratti bahanii warroota barsiisanutu rakkina akka kanaatii waliin wal qabatu nan sodaadha. Maal jechuudha? Uummanni Oromoo bakka irraa sirni gadaa hin banne
jiru irratti dhaqxee ati sirna gadaa barsiista taanaan maaliga wanti sun dhugaa baanfagoo nama deemsisuu danda'udha. Dhaabonni siyaasaan kunis sirna gadaadhaaf kabaja qabu. Gaafii kana bareecheen gaafachuu barbaada. Dhugaa dubbachuuf sirni gadaa madda furmaata rakkina keenyaati. Madda tokkummaa keenyaati dhugumaan yoo jenne. Sana gidduutti amantiin rakkinan ta'uu, sana gidduutti lagaaf gandummaan rakkina hin ta'uu. Kanaafuu sun maqaallee dhaabota caqasanan dhagaheen beeku sirna gadaadhaan buluudhaaf namoota waadaanuu galan dhaga'an jiru. Maaltu dhufaa jira? Yookaan akka warroottan hammayyaanitti sirna dimokiraasiin amananii filannoodhaaf akkatti qaroomina qabuun dhiyaataan jiranu yookaan sirna gadaan accept hin goone namoottan kun akka nama karaa irratti wal argee wal arrabsaa deemuun ta'uunis anaaf fudhatama hin qabu. Maal nu barsiisu nuti tokkummaa ittiin milkii arganne jennu maal inni siyaasaa jalallee hin turre. Siyaasa ummata dhaabota siyaasaa keessa turanii wajjiniin hariiroon akka hin qabaanne ta'eeti wanti kun milkaa'e. Amma deebinee waan qabanne kana deebisnee harka dhaabota siyaasaatti kennine. Yenna kenninu dhaabni siyaasaa tokko kaayyoof galma tokko qaba. Ifa kan ta'e kan ifa hin taane. Nuuf amma ka nu rakkisaa jiru gara kamiinu ebalu jechuullee hanga rakkannu galmi sun eessaa isa jedhu nu galuu didaara. Nu hundinuu sirriidha jedhaa karattiin ummata kana immoo amansiisuu hin danda'u jedha malee faayidaa bu'aa tokko lama sadii jedhee nu lakkoofsisu nu dhufaa jiru hin jiru. Kanaafuu karaa hundaanuu sirna gadaa kanatti dhaabbotan guutuun amananii tokkummaa jaraa irratti dursa hojjetanii walii galanii ummatatti bahuu osoo qabanu osoo gooftaan keenya ummata keenya ka jedhellee akkasuma dhugaatti akka jedhametti argame hundinuu gooftaan keenya ummata ka jedhu amanamee deemamuun hin jiru. Kan nu shakkisiisu qaamni siyaasaadhaa dhaabni siyaasaadhaa kaayyooniif galmisa isa nutti himuuf isa nutti hin himnellee akkamiin adda baafanna kana gidduutti rakkatamaa jira. Kanaafuu dura walii galuu jaraanuu ibsanii ka kanaan dura rakkinallee qaban yoo jiraatan dhugaa ummata dhiifama gaafatanii san booda adeemsi akka qulqulluutti nu hundinuu garaa walii bannee deemna. Amma wanti ta'aa jiru gidduudhaan akka waan jalqabame wayiitti fakkaata. Dudduubbeetti deebi'uufis rakkisaadha. Fuuldureetti deemuufis rakkisaadha. This is the point of no return akka jechuu wayiittiin fudhaa akkasittiin ilaala. Ayyee dhaamsni ani qabu uummata keenyaaf uummanni kun uummata hayyuu qabu jaarsota qabu. Kanarraa waan jaarsoliin itti mandhagahu barbaachisaa baay'ee tasgabbaahu barbaachisaa. Nuti gara milkiitti adeemuudhaaf wanni guddaan nuuf bu'uura ta'u tasgabbaafnee wal dhageenyee badiisnillee yoo jiraatu haga tokko garaa walii bal'ataa waa fuulduratti jiru ifa jiru sana ilaaluu danda'uun nurraa eegama. Tokkummaan jedhamullee tokkummaan kun maalirratti hundaa'uu qaba? Wal keessatti wal qixxummaaf bilisummaa irratti hundaa'ee dhugaan kun ifa bahee wal gorsaa wal firreeffachaa akka diinummaatti otoo hin ta'in akka obbolummaatti wal gorsaa hangafaaf kutusuu ta'a. Akkasiin deemuu barbaachisaadha. Gara qaama siyaasaarra dhaabota siyaasotaatiin maal gochuun nurra jira? Nu dhaabbadhaatii dura walii galaatii waan irratti walii galtan nu ibsaa jechuu qaba uummanni. Sanaan ala diigumsa uumuu danda'a jedheen sodaadha. Kanuman jedha yeroodhaaf. Tole galatoomii akkasuma atis obbo Bakrii Ibroo mee dhaamsa itti qabdu yoo jiraate xumuratti. Dhaamsini namni qabu yoo jiraate Imam Al-Albaniin rahimahullah rabbi rahmataa godhuuf maal jedhan mina siyaasatti tarku siyaasaa jedhan. Namni qacellutti siyaasaa beekuu siyaasaa dhiisuudhaa jedhan. Siyaasaa beekuu jechuun siyaasuma dhiisuudhaa jedhan. Saniif akka waliigalaatti hawaasa keenya waliin jiru siyaasaaniif hin rakkisinaa siyaasaa dhiisaa. Siyaasaa dhiisuun isiinuu siyaasaadhaan jedhan gabaabsee jechuudha. Gara biraatiin shaayireen arabaa maal jee وقل لمن يدعي في العلم منزلة علمت شيئا وغابت عنك أشياء وجه إنما وربتكم بخجون
ati takka beeyta nama wahiin beekajee hedduu ifal fuudhuun ati wama takka beeyta 99tu dhibbarraa sirraa hafee alimta shay'an wa waabata anka ashyaa wajjiini ati waa takka beeyta 99tu sirraa hafee jii itti himii jee dhaabota siyaasaatis tahee warra silaa nama dura yookaan bakka bu'anii hawaasa hoogganna jedhan dhimma islaamaa irraa jalqabee qeensoota dabalatee dhaabota siyaasaa hundaanuu waanuma takka takka beeytan malee 99tu hawaasa keenya keessatti isinirraa hafeen jechuun ni barbaada. gara biraatiin shaa'ireen maal jee nahnu bima indana wa anta bima indaka raadin warra'yu mukhtalifu jee akka mamasa ummata keenya keessatti beekamaadha fardiinis har tokko laaleetiin anis gar tokko laalee akkami fardarraa qofte jee namichi gaafatamnaan fardiinis gar tokko laaleetiin anis gar tokko laalee akkasi kufee akka maayisaniiti nutis waan nu bira jirru arkinaa namni kaanis waan isa bira jiru arkaa haa ta'u malee namuutu yaada kana waliyyoo fidanne immoo yaada biyya ceessu tahuu danda'a jechuun barbaada. Keessattuu yeroo ammaa kana wanni badee akka Oromootii fi akka Oromiyaatti gundoon jalqaba badde hin toltu harfiin alifi badde alif laamittis hin toltu akkuma jaansan warri qeensiitis akkuma namma dubbadde warri majlisaatis paartiileen siyaasaatis eenyus namni karoora biyya tanarra qabu hundinuu yuunif sirreessatan malee bakki waliin deemnee geenyu takkalleen hin jirtu maaliifin kana jira qeensoota yoo fudhatte biyya biraatii namni lilmee dira sheekka yoo fudhatte namni biyya biraatii dira paartiilee siyaasaas yoo fudhatte akkasuma namni biyya biraatii lilmee waraanaaf waan taheef kana hundahu waan biyya alaatii waraanamtan kana hunda dhiisa waan Oromoonii fi Oromiyaan isin waraantun hawaasa kana fayyadan jechuun ni barbaada. Haga amma callisnees akka nama wallaalaattis ta'aa turre gabaabinaan biyya tana waliin qabnaa waliin keessa haa jiraannuun jechuu barbaada gabaabinaan. Tole galatoomaadha isin sadeenuu haala yeroo irratti yeroo teessan gubdanii hanga ammaatti nu wajjin gaaffii deebisaa godhuu keessaniif guddinee isin galatoomfannaa hedduu ulfaadhaa isin jennaa yeroo dhiyootti miidiyaan mooraa fuugilleen istiidiyoo isaa takka damee isaa finfinneetti gadhaabuudhaaf haalduraalee barbaachisu hunda xumur jira saniifuu isinillee nu waliin taatanii miidiyaa kana gama biyyatti akka galchitan abdii qabna saniifuu inshaallahu ta'aalaa miidiyaa mooraa fuugiska miidiyaa keessanii inshaallahu ta'aalaa yoo rabbi je'ee amma booda sagantaalee garagara Oromiyaa irraa خيسافو خندبرتو تها رتي هوجتا جرنا يوني دادي جمع أوروميات اللي قالي أكا سجنتا ساتشرا جل كابو واحد دو هوجتا ما جرا سنيفو هدو الفادا سنين جنة غلطو ما دا أي غلطو ما سنين جنة بو نولن هدو سنجالنا جوادا سوچين كيسر وانجبي فمو كابو انديگرمو كابو يادا غبسو كابو خني جوادا سنين جنة غلطو ما يه Aye, galatoma rabbi sana gargaaru rabbi sin wajjina ta'u isin ma waliin jirra haga dandeenyu waa hundaanu rabbi jee khairatti wala kun rabbi nu hago jechaadha wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tolega kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota miidiyaa mooraa fi qophiin keenya haalee irratti kan xiyyeeffannee haala siyaasaa biyya keenya keessatti deemaa jirtu irratti keessaa dhimma lamarratti xiyyeeffannee isin biraan keenya kana fakkaataa hanga ammaatti kan isin wajjin ture an bayaan abdu jalilii yeroo biraa qophii tulluun maal jetti tabiraatiin hamma walitti chaanutti nama torbaanii nu haa godhu jechaadha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
MMF sagantaan tamsaasasa tullummaa aljattifaa seenaa durnu yaadachiisa MMF yaabonuuf jabeessa MMF yaabonuuf jabeessa MMF makan mogasasa media mora fugu jechu hikanisa mogasni makasatu bersigam macisa mogasni makasatu bersigam macisa MMF dugaan bersisa odeeffannoo dhugaa dafeenuuf dabarsa karaa khayriirrattis turree sirrii nu garsiisa karaa khayriirrattis turree sirrii nu garsiisa dhaamsi keenya guddaan nu isiniif qabnu MMF naasi maleen qabu bira dhaabbanne haa kunuunfannu bishaan jalanne haa guddifannu bishaan jalanne haa kunuunfannu